mucayyoon dhiyoo kana ayyaana amaaraan qopheesseeratti dhayxee akkasii cafaraa turte kunoo daraja irraa kuftee ilkaan irraa yaa'e neenga digatti kanatti dhufan moo eessatti neenye mucayyoo takka mucayyoo gaaf kan aadaa baalee agarsiisu akkasitti oluttaa turte ilkaan kun guutuun tokkochi irratti namne jiran mucattii gurraattii Dubaay kana danda'a turte hiriyaa roolaan jirti as jala roola ilkaan kana guutuu irraa yaa'e ilkaan kana guutuu amma ati guyyaa gadda Oromootiin koonsartii teedii kana dhayxee yoo konkolaataan si ajjeese Oromoof du'e jetta kun olaalama sunuyyuu ilkaan kun guutuun irraa yaa'e asli ilkaan naadhaaf sinaan jette dheengadda fi dhufte sini galami nama dhiyaar wanni ijoolleen kenna kun gootan nama dhibdaan badhisi walla tamii jedhan laalammallee walitti na kaasuuf tamii jedhan hundi isaa hiriyaa roolatti deema gaafadha ta gaafa ayyaana wayii samii keessa oluttaattee sirbaa turte takka hiriyaa looraa dheeraa roolaa moo rooraa jedhee nu qaayisi roolaa arsii dheeraa bagan jenna deema ilkaan dhaabaa fi isinillee usmiyyee faa beekaa farsoon faa Dubai Astagfirullah. Baga ya man ni ko. Isin bar konserti te di amro ko fil kali raya ummata mal data. Anje chuma jere male. Kuyama wole du fe male je chuma jere male isin konserti te di bar qata bar ke raya. In kufte ira caccabe. Kufte ira caccabe. Garuu sagantama kana amarri qopheesse kanatti fammaste jechuu barbaadetti. Fallatti furatina. Fallatti nama furatina bannaataachu. Mucattiin akka doktora tokkotti dhuftee natti himatteen haa gargaaruuf. Haa isin gammaddaniif isinitti himne. Wallaahi isin gammaddaniif isinitti himne. Garuu akka isin barumsa irraa fudhattaniif isinitti himean. Itti gammadee miti. Ijoollee baay'ee walitti dhiyaannani. Min ayinat no. Barumsa irraa fudhataniif isinitti hime. Bakka malee dhaabbachuun olii gadi fiiguun gaarii miti waan jirraa isinitti hime. Bakka caccaben jenna. Laa ilaaha illallah. Ummata komentii kana wallahi isin dadhabe. Wallahi diina namatti baay'ifta. I don't know boxing irraa yaa'ee natti hin fakkaane lakki daraja irraa qoftu. Halo. Asliye. Oye. Salam no. Halo, ndene. Ay. Amma fana mara dubbatina jenne. Afaan dubbatina jenne bar. Na dhooge da warra yoo afaan amara itti haasa'e malee meeshaan jiraan kaane jedhe. Na dhaggeeffadhu. Waan takka laal waan qomna garii takkaan gabbuu dubbadhee gabbuu fedhaa. Na caqasi edellee mana kiyya banadheetiin xiqqaattullee boo'ee fixadhee warra Dubaay kana likki itti himee gabbuu yaan ni beekan hordoftoonni kiyya. Laal yeroon safaataa aamina narraa ka'ee namicha gujaartiin kofifatte. Yeroon hanjamaa yeroon safaataa dhageessema yeroon amaara teedii afroo akka nama hacaalu ajjeesetti ilaalan akka muniiratti akka nama teedii harka isaatiin ajjeesetti ilaalan. Walumaa galatti amaarri jechuudha. Amaarri isaan tutuu ajjeese hacaaluu hundeessaa. Isaan ajjeesuu baatanis guyyaa hacaaluu hundeessan ka Oromoon xiqqaa guddaan keessaa dhiiraa dhalaan nuti akkasitti oonee boboonyu san warri yeroo san fiidiyoo san hin argin farshoo nurra naqatanii nurratti akkasitti dhiichisuu turan san ajjeesullee baatan guyyaa san namni nutti gammadee amaara qofa sabaasabii 85 ka Itoophiyaa keessa jiru keessa namni guyyaa nuti boonyu gadda keenya irratti keessa nurra bashannanee amaara qofa ka agarrin dhageeffadhaa. Teedii Afroo laal konsertii Teedii Afroo namni dhiigaan Oromoo ta'e maallaqa isaatiin bitatee dhaquu dhiisi. Dhugumatti Teedii Afroo Dubaay keessatti konsertii godhachuun tuni tuffii amaarri Oromoodhaa qabu. Tuni tokko dhageeffadhu tuffii amaarri nuuf qabu. Oromoon silaa beektee waa yaaddee
du'a hacaaluu booda ol godhattee yaadu takka wahuma lama callaa. Sigaltee immoo waa irraanfachuu inni nu jeesanii asli nuti dafnee waa irraanfannaa arra hacaaluu hundeessaa bahaadhii akaabaa fi kibban jenne Oromoo kutaa kudha takka ija takkaan nu laala. Ni beeyna namuutu akka Oromootti. Arra namni du'aa hacaaluu irraanfatee teedii afrootiif tikeeta maallaqa isaatiin muratee ka'ee bakka san dhaqu nuti akka waan hacaaluu du'aa hacaaluu harka keessaa qabu laalla akka ilmaan Oromootti. Dhageessee? Kaisaa nuti ijoolleen Harargeetiif ijoolleen amma gandummaa dubbachuu kiyyaa midhiifama naa godha. Nuti ijoolleen karaa Harargee kun afaan Amaaraatu hin beenu tokko warra magaalaa beeka malee akka reefu asliin baanu. Isin hacaaluu hundeessaa ilma shawaati. Ilma shawaati obboleessa keenya nurraati waliin nurraati. Warri baadiyaan beenu baadiyaan Oromiyaa hundi isii nuti afaan Amaaraan beenu. Hin beenu. Isin ijoollee shawaadhaa yoo dhugumatti gartee isin hacaaluudhaa harifattan taate hacaaluun obboleessa keessan taate warri afaan Amaaraa itti fayyadamtan warri eessummaa isinii ta'u Amaarri adaadaa isinii ta'u obboleessa baa fira haadha keessanii isinii ta'u eessummaan keessan kana dhagartanii miti adda murattanii yoo kakartee koonsartii kanarratti argamtan taate wallaahi isin dhugumatti Oromoo miti isiniin jenna nuti waan biraa isiniin godhuu hin dandeenyu dhiinni Oromoo isinaa qabu. Dhuguma rabbitti dhiinni Oromoo dhiinni saba keenyaa isinaa qabu. Isinitti himnee jirra. Hin dhaqina. Doktor Asliin ifisinii qabee jira. Kasadalee haasanillee ittiin seenu ani kabashannanaa dhaqaa deemaa bashannanaa alaa isaa basaa irratti. Kasaaraan harratti deemtu. Warri tikeeta murattan. Warri tikeeta koonsartii dhaquuf murattan. Warri madaamii teessaniin. Haadha kiyya dhukkubsate, abbaa kiyya dhukkubsate, jaarsa kiyya dhukkubsate, hiriyyaa kiyya makiinaan dha'e jettee mana madaamii baate. Amma akka itti ol deebitu saalfatte asirraa waan hojjette yoo jiraatte deemi kiiloolee dhaqi, garaa keetti nyaadhu, seedaliyaa abbaa giddii dhaqi, kun abbaan giddii as jala jira, anasirraa kafala, akka ulfi giraatti namne marfee waraannadhu, kiniina fudhadhu, jaarsa kee jaalla kee wajjin fataa jedhe. Alla ke kuno abbaan giddii as jala yeroo biraasa ta'u isinii galcha. Ol isinii galcha. Abbaa giddii ergadhu. Kunooti. Ana erga isin. Ana isin dandayaa. Abbaa giddii lakkoofsa tokko barreessi kuno. Sobaa miti. Kunooti abbaan giddii. Kana abbaan giddii. Irra jirtu. Abeet. Kunooti abbaan giddii kana warri tikkeetii murattan yoo jiraattan hoteela kiiloolee anatu ispoonsara isinirraa ta'a. Arri guyyaa bashannani bare. Konsartii bakka bashannanuu barbaada kiiloolee dhaqi hoteela Oromootti nyaata oole billee achirraa galtee bakka konsartiitti galtuu waan biraachise asii qiniina fudhu an akka fala kunooti doktorri keenya kabajamoon as jiran abbaan giddii mana keetitti dabarsi dubbadha waa'ee konsartii beekate kanarratti abbaa giddii. Yes, beektaa guyyaa 15 dura warri qopheessanu G-Power jedhamu jarri as dhufanii na dhaban faarmaasii na dhabanii suuraa kaasanii WhatsApp irra ergan faarmaasiin kee cufaa dhufnee si dhabnee jedhan. Achiin profaayila galee laallaan loogoo jaraatu jira kan suuraa teedii irra jiru. Achiin abeet maa inni jedhee WhatsAppidhaan dubbisnaan akka hirmaattu nu wajjin qisqasaadhaanis waa hundaan akka nu wajjin taatu kabajaan si gaafachuudhaaf dhufnee naan jedhan lakkibboo. Akkamitti walitti deemuu dandeenya? Maaliin hirmaachuu danda'a? Ispeesiin qabu waan isaan keessatti hin jedhe. Bakka itti of arguu hin qabu. Isin wajjin kanarratti bobba'uu hin danda'u dhiifama naa godhaan jedheen. Karaan keenya karaa lama faallaadha waan ta'eef.